Nadina nuti taataa jirti. Ragaan irratti ba'aa jirti. Oromoon abboleessa goosiniin jennee barsiilee dubbuu akkamittiin dubbannee waa'ee uummata Oromoo kana dubban. Silaan irraa humiti waa'ee Oromoo dubbachuun kan bareedu. Meebi'an Oromoo waan hin ta'eef Oromoo fadallaata jechuu danda'an. Hanuma nu keessatti dhalatte kun ilmaan bineeyyootaa nu keessatti dhalatte kun ragaa ba'uu dandeessi bira Oromoodhaaf. Ragaa ba'uu barbaachise immoo Oromoo keessa koo sabaa saglammiin Itoophiyaadha. Miliyoona 10 oltu keessa jira dachee Oromiyaatirra. Oromoon garuu kutaa isaatirraa adda bakka biraa jiraachaa hin jiru. Eessuma jiraachaa hin jiru. Uraagee keessa jiraachaa hin jiru. Silxee keessa jiraachaa hin jiru. Dabuubee keessa jiraachaa jiru. Tigree keessa, Amaaraa keessa jiraachaa hin jiru. Dachuma bitira jiraata. Nu keessa garuu qixa Oromoo jirti jechuudha sabaa saglammiin biyya Itoophiyaa. Oromoon hammataadhaa hoo jennu ugumaan jechaa jirra. Uguma jirtu jechaa jirra. Oguma immoo hammatuma uummanni kun. Harrakkoo isatti fidallee hammata kanaadha. Dachee hammatu inni akka hammatu. Akkuma nama kamii odoo didee jiraate irra kun hundi nutti dhufa. Maalii guddifataa kan jedhamu kanaan kun ammayyii uummanni keenya duguuggamaa jira jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaatan uummanni walloo kun barreen gaddaatillee ramadaanuma kana keessa nama 130 dhabate. Nama 130 du'e barreen gaddaa ramadaanuma barreen gaddaa keessa nama 130. Galgame ergadhoo argatte singa shan ergannee galfa erga. Nama 130 du'e barreen gaddaa ramadaana keessa. Hoggaatti kinoo itti deebi'anii jechuudha. Hoggaa ani dhaladhee ergan obbeekee walloo nageenyaa argatu takka dhagarreen. Ergan dhaladhee obbeekee walloo nageenyaa argatu takka dhagarre. Anaa miti abbaan kiyyaahu walloo nageenyaa argattu nagarre. Abbaa kiyyaa miti akaakayyuun kiyyaahu walloo nageenyaa argattu argee hin beeku. Uummanni kun balleessaa tokko hin qabu yaa jiran. Dogongora tokko hin qabu uummanni kun. Oromoo uumama isaatiif lafarraa duguuggamaa jira. Silma Oromoo ta'eef jaalatee Oromoo kanan ta'an. Hannu uume rabbumaatu Oromoo tanallee akkana godhee ishii uume. Rabbumaatu Oromoo tanallee garbitti godhee ishii uume jechuudha. Garaa nama nyaata uummanni kun. Eessumattuu dhiigni Oromummaa keessa hoo jiraate dhugaa nama nyaata. Du'iitiin haadha Oromoo nama maraara dhugaa. Du'iitiin haadha Oromoo nama gaddisiisa. Du'iitiin obboleessa keenyaa nama gaddisiisa. Jaarraa kana keessa ilaalaa jaarraa kana amma biyya ormaa taa'ee tan kinoo mirgi kiyya naaf eegame akka ittiin falmaa jira akka ittiin haasaa jira. Biyya koo keessatti biyyan paaspoortii ittiin gaafatame biyyan mattaawaqaa ittiin gaafatamne keessa mormi xiyya citaa jirti jechuudha. Biyyan immoo paaspoortii itti gaafatamu paaspoortii irra darbe iqaamaa itti gaafatamu keessa kabajameen jiraachaa jira. Kana laalaa mee Oromoo xiyya maaloo mee kun nutti haa mul'atu. Biyya koo amma ani biyya kiyya keessa jiraachuu hin danda'u hin gale. Asitti garuu jiraachaan jira kana akkam fedhetti hin bahee galaa jira. Akkam fedhetti kana dubbachaa jira mirgi xiyya eeggamtee. Taakkuutu akkanatti isin darban mirga kiyya darbanii to'achuu. Seerri jira biyya seerri jirtu akkana. Biyya mootummaan jiru akkana. Kan keenya mootummaan jira hawaasin jedhee hojjetteeni. Abaarree biraa keessatti dhufa. Ani waa'ee uummata kanaatis wanni haasofnu sila kophaa keenya ijjiineetis wanni goonu hin jiru. Uummata Oromootti kan rafee majliisiin uummata Filisteemiif sagalee ta'e uummata Wallootiif maa sagalee hin taane. Gaafidha kunis anaafis. Kanas gaafachuun mirga hin qaba. Uummata gaafa Gondor keessatti manni amantaa Musliimaa diigamu majliisiin Oromoodha. Majliisiin Itoophiyaa miiliyoona meeqa kenne maallaqa. Maallaqni sunas deebi'ee Walloo fichisiisaa jira kunoo. Har'a uummanni kun maaliif irraa dhabe majliisarraa? Maaliif irraa dhabe abbootii amantaatirraa? Maaliif irraa dhabe abbootii qabeenyaatirraa? Maaliif irraa dhabe gaafidha kun anaaf? Uummanni kun barreen gaddaasis akkasitti du'aa ture. Baranas kinoo akkasitti du'aa ture. Bara dhuftuun numa ajjeefama. Lakkii uummata kanan ajjeesinaa nagaa buusaa jechuun waan guddaa bara. Salaam laagar jechuun waan guddaadha bara. Maazim jedha maazim jette maazim waa'een keenya kun girrimneedha bara girrim. Hoo dhugumaanis ta'e Filisxeem caala kan natti aanu Oromoo Wallooti. Hoo dhugumaanis ta'e Israa'eel irraa kan natti aanu Oromoo Wallaggaati Oromoo Shohaati kan natti aanu. Akkasuma akkasii miti. Mee maal ilaalame? Mee amma artiistoonni Oromootillee akka sagalee ta'aa jiran hin jiru. Abbootiin qabeenyas isaan sagalee ta'aa jiran hin jiru. Hawaayee Walloo kana dubbatu raayyaa tokkicha bicha raayyaan kunoo gizee lama maxxansee nuyyuu isa bicha. Maal Oromoon raayyaa bicha qabdi moo goota baay'ee jira bara. Hadhokateetoo garaadha bulee bulaa jiru. Abbootiin amantaa keenya hoo abbootiin amantaa Ortodoksii hoo maaliif sagalee hin taane? Maaliif gadi bahanii hin dubbanne? Kan isaanii kunoo masqalii harka tokkotti masqalii qabatanii harka tokkotti irraa saasa qabatanii lolaa jiranii. Teenya uummanni keenya du'aa jira. Uummata koo abshii rabbi si ajabeessuun maa irraa dhabame. Anaafis gaafidha kunis. Kun anaa gaafidha. Maan gaafanne maan dubbanne maan jenne. Birsi garraba waa'een keenya kun uumaa ittiin fakkaatu uummata du'aa jiru kan uummata akka isaan ittiin fakkaatu. Ganni Oromoon abboolee amantiis hin qabu.
abboolii gadaas hin qabu. Kan Amaaraa gartee miti raadiyoo qeesiin barra akkaatti raadiyoonii qabatee lolchisiisaa jira barra. Qeesiitu raadiyoonii qabsiisee lolchiisaa jira kan Amaaraa. Kan Oromoo inni qeesiin illee hin jiru, inni sheekiin illee hin jiru, inni paasteriin illee hin jiru. Oromoon dhumte dhiifte dantaa isaanii miti waan nyaatan argannaan waan garaa isaaniitti guuttatan argatanii jennaan jechuudha. Abbaan gadaa hin jiru. Jaarsi biyyaa hin jiru. Haadhumu bakka uummanni kun hodhume xaaxaan qaban isaan waan garaa isaaniitti guuttatan argannaan abboolii amantii osoo hin taane abbaa garaati. Haqa dubbanna kaa. Abbaan barbaade waan barbaade haa ta'u uummata Oromoo natti hin caalu naan. Bar sheeyinis qeesiinis paasteriinis abbaan gadaas uummata kanarraa waan argatuun jiraachaa jira. Uummanni kun gaafa dhume eewurraa akka jiraachuuf yaadu isaan hin beeku. Jarri Amaaraa immoo ofii isaaniitii achi uummata Walloo fixanii dhufanii jennaan uummata Oromoo jimlumatti fidu. Isa qeesiis ati Oromoo qofa ta'e. Rakkoon itti nuti dhumaa jirruuf Oromummaa qofa. Ati Oromoo qofa ta'e. Gaalabna telloo bedhaneera miti samma. Ittishaa jimma. Maali ijoolleen maqaa akkasii kana qabdan kun rakkoon keessan maali garuu? Diinummaa Walloo irraa qabdu? Maaliif garuu maqaa immoo maaliif maqaa sun mee dhiisaame? Dhugaan isinitti hima. Maquma keessan baafadhaa. Amma ammaatti koomentii as jalatti argi keessaa intala shawaa jettu takkaa fi eenyu jimmaa kan jedhu qofaadha. Maali waan akkasii? Maaf maqaa gandaa nyaattu? Waa'ee du'iitii Oromootillee dubbattee barate. Waa'ee du'iitii Oromooti osoo dubbattee abbichi qabatu beektee barate. Akkasii kana bara Oromoo tanya bara jiru kana. Maal jimmu addatti waan argate maal qaba kunoo dheengadda dhaqanii buna uummataa jalaa gireederaan iskaavaaderaan jalaa diiganii kunoo uummanni goodaa keessa deemee uwwedee bu'aa miti kaasumallee osoo kaffaliniif viidiyoo isaa jira bar. Namni akka uummata jimmaa miidhame hin jiru bar. Dhugaa rabbi. Maal argate manni jimmaa kophaatti abbuneessa kun manni irratti diggame du'aan jiru manni dugugamaan jiru manni irratti diggame manni isaanii irratti diggame mana nagaan keessa jiran Ay Oromoo. Maal argate manni kun? Oromoodhaan addatti jimmi wanni argate maaltu jiru homtuun jiru haadha. Enda'uma akka uummata jimmaa cunqurfamee hin jiru. Dhugaan isinitti maara. Sagalee irraa yeroo baraan argatu kan manni jimma. Balaa namticha kanaati sagalee irraa uummata Oromoo irraan argatu. No maali kunoo. Kasi fixaa jiru. Kunoo ro'oonni kunoo Oromiifa bartee jimma keessatti guddatte sabaaf sablammii achi keessa jirtu kun maqaa jimmaa dhaatteeti wanti yettii miti. Uummanni jimmaa akka sagaleen argan ofiishiiti wanti yettee kan uummata hiyyeessa karaarra jirudha. Kanaafi uummata Wallootiif sagalee haa ta'an. Uummata Wallootiif sagalee ta'a. Lafa deemtanitti mana deemtanitti akka ilma dhiiraatti akka intala dhiiraatti kunoo intalli dhiiraa meeshaa hidhattee mudhiitti hidhattee lolaa jirti. Akka ilma dhiiraaf akka intala dhiiraatti uummata Walloof sagalee haa ta'an. Lafa deemnutti kaampeenii itti fufa. Uummanni Walloo nagaa waaraa argachuu qaba. Barbaachisaa taanaan godinaaleen Oromiyaa dargaggoo ofiisaatii fedha isaatiin dhaqee Walloof lolu qindeessee leenjisee Walloof erguu danda'udha. Jaarraa 16ffaa keessa bara qorauminni hin jirre sun iyyuu gosti Oromoo tokko osoo hin hafiin nama waraana loluu danda'u Walloof ergee Walloo cinaa dhaabbatanii lolaa turan. Har'a immoo bara teknooloojiin jabaate kana keessatti godinaaleen Oromiyaa waan qabu buusee akkas gochuu qaba. Mootummaan kana miti naannoo Amaaraatti dhaqee birrii miliyoona 150 kan kenne Shimallis miti. Saniin hidhataniiti Walloon tumaaru. Birrii santu Walloo ajjeesaa. Maali Shimallis faanoodha miliyoona 3 kennine? Mallaqa miliyoona 3. Uummanni sun birrii sun kuma jiikaa fi diroonii bitteet uummata 300. Miliyoona 300.
Miliyoona kuma dhibba sadii faannoodhaaf kennee barshee bal'is harka isaatiin lakkaa'u waa wallaalee Adaanachoo yeroo maallaqni sun tokko garuu uummata keenya itti fixaara. Adaanachoo meeqa kennite? Dhiiroo mootummaatuun uummata ficcisiisaa jira. Mootummaatti hin dubbatiinaa, mootummaa maal hin jedhiinaa, abaluun eessa dhaqee, maal eessa dhaqee, miliqishoo waan akkasii dhiisaa. Uummataaf sagalee ta'a. Hamma dandeessanii wanteedha. Birriin taabotatti Oromoon Mikaa'eliif Gabreelidhaa buusu deemee kilaashii bitee nu ficcisiisaara. Birriin naannoo Gondoritti Maksiidaa ijaaru jedhamee Oromoon birrii walitti buusee uwwachaa ture meeshaa bitee nutti garagaree nu fixaara. Nutu isaanii meeshaa bitannee isin gubaa jirraa jedhanii bara. Baga gumnee beekaa gumnee Maksiidaa. Musliimotatu akkas jedhe. Beekaa gumnee birrii isinirraa fuunee sanaan immoo meeshaa bitannee isin gubaa jirraa jedhan. Akkas jedhanii ifaanii fagabbaanii. Gaafa abbooliin gaafa Oromoon duufi gaafa Oromoo waa ta'u immoo hin dubbatan lakki cubbuudha. Salaata irra jira, qiddaasee irra jira, yookiin immoo tsaalotii irra hafuura qulqulluu keessa jira. Hin dubbatu. Abbaan gadaa immoo inni abbaa gadaa teessaa dubbata hin dubbatunis. Mee amma waa tokko siin jaa amma Oromiyaa keessatti yoo waa gale kushoo waa jee ilaalamee jiratan. Dachii tana buqqisteetuma marri maanuma tana hidhatteetuma kina uwwattee iyya dabarsite. Garuu biyya ofis biyya isaanii keessatti beetakiristaanis gubachaa jira, masgiinis gubachaa jira, imaraanis du'aa jira, daaqoniin du'aa jira, qeessiin du'aa jira, qeessiin du'aa hin dubbatan waa'ee isaanii. Gaafa dachii Oromiyaa irratti immoo wanni tokko galee ka'an ka bakka dachiin tun buqqaate ka'an ka iyyeen iyyisiisan ka raabsan ka. Tokko barreessaatii gastii ergadhaa seenaa dubbadhaa. Ijoollee walloo qofti rakkoo keessan kottaa himadhaa. Kabiraa waan inni jechuu barbaadu. Ijoollee walloo lakkoofsa tokko barreessaatii ergadhaa gastii ergadhaa isiniin gasha. Kabiraa waan isiniin jedhaa jiru ganni eengada cuqqaalaa irratti qeesonni molokseen dhuman sun. Dhugaa Rabbii mootummaa wajjin hojjettu jedhee kan qale faannoodhaan. Akka waan Oromoon ajjeesetti hololamaa ture. Akka waan Oromoon ajjeesetti viidiyoo meeqa hojjetamaa ture jechuudha. Dhugaa Rabbiiti mootummaa wajjin riileeshinii qabdu jedhanii warra cuqqaalaarra turetuuni faannoo hidhattee cuqqaalaarra turtetuun qeessota sun qaleedhaan. Wallagga keessattis waan wal fakkaataa akkasitti ta'e. Ofii qalanii boo dubsanii. Si ajjeesanii reeffa kee fudhatanii boo. Okay, wabii ati walloodha kootu seen. Ijoollee walloo qofaan gasha. Seenanii haa dubbatatan. Ijoollee walloo tokko barreessa adinaan. Okay, sin gashaayyee ergadhu. Hello, salaam alaikum. Waalaikum salaam. Nagaa aja fayyaadha. Ani waadha walloo miti walloo miti. Ijoollee walloo mi tokko barreessaa tokko Didagama. Inna gaama dubbadhu wabii. Maal seetan jaallawan kiyya rakkoo walloo tuni beektaa rakkoon Oromoo guddoo jira. Eega amata hanga wayyaanee bulchitaa hanga abiyyiin qabate amma shanan kanatti Oromoon waa hin arkin ilmi namaa waadamee gubataa jira. Laakiin takka tanaa ajaa'ibsu jira wanni takka taniin ajaa'ibu jiru ilaa amma. Jimaa gatiin ka'ee fi jimaa dhorkanii fi waan biraatiif nu dubbatan. Dhagaji har'a Oromoo taatee gubataa jirtu kanaaf akkamitti ulmaa'iin Oromootis qeensoonis akkamitti dubbatu dadhabaman. Akkam ta'anii gaafii nattaati. Wanni walloo kun bara baraan akka obboleettiin teenya gannaan jettetti dhugaa eegoo barree booda walloon soomana irraa lolli itti haatuma oola. Soomana qabri furaa jiran. Maali rakkinni dillu kun? Maali Oromoo bichaatu rakkinaaf dhalatee moo maali Itoophiyaa? Gaafa alagaan nu bulchisu san ukkanatti nagarre. Rakkina kana sagalee ta'ee haadhumu sagalee dhabuu kanaatu nama ajaa'iba. Sagalee tokko ta'an jiru sagalee dhabnee jirra sagalee dhabaa jirti walloon. Sagalee waan biraa gargaarsa dhiisi sagalee dhabaa jirti. Maali irratti kana ta'e? Yoo Oromoo yoo dhageenyamee sagalee waan biraatiin sagalee sooshaal miidiyaa irrattis hundattis bakka jirtanitti mi'a bulee kiyya iyyaadhu. Walloon ganama gala
Rasaasan soomana furaa jirti. Rasaasa tokko dhabanii wallaansa dhabanii gargaarsa waan qabnu qarshii qabnu akka bira dhaabbannu seenjaa qarshii takka takkaan waan qabnu. Ammarraa eegalee warri TikTok irra jiru warri sooshaal miidiyaan karaa danda'amuun qarshii takka takkaan wal bira dhaabbatu qabnaa warri biyyaan baaju. Biriyan keenya sagalee dhabuudhaaf ummaa'ee seenjaan jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya kam nagarta ya ko. Siapa dah ni? Nora dok, itu kan double. Siapa dah? Dekat. Dai kamera sebecat bedem. Ayah dekat dah sih dekat. Takkan